just gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Do not, don't touch, good. I don't think or I do not think jechuun immoo natti hin fakkaatu. Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Make it your number one choice. Good. Let's post you to our today's lesson. Har ammoo jechoota amma iskiriinatti argaa jirtan kanaa fi kan kana fakkaatan haala gaariitiin ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesonii kan waliin turan affeerraa keenya ni haa eegan. Let's dive into it. Do not hin taasisin, hin godhin, gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf do not eat, hin nyaatin, don't eat. Do not drink or don't drink, hin dhugin, just gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Do not, don't touch, do not touch, hin tuqin. Don't try, do not try.